بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكما كتا دبر كيسة أرجنتي وانتي أجرتي نما صوم قبوتك أكا صوم إسا هيك وكامو صوم إسا جبسو إسا هيم مالفا وكامو أكا هين صومني كإسا هيم تاسو مالفا أجيتشو الرادو بتاجرا إني كتا كان كيسة تس كحافل على جيتشو إنس أجرتي نما إمال ديمي نما كرا ديمي yoo soomuu dhabe isaaf hayyama jechu safara jechuun agartee namni tokko yoo karaa deeme imala deeme imalli kun hagam takkaa ta'uu qaba jechuu irratti ulamaa'iin agartee ibsa kennanii jiran garuu namni tokko imala agartee yoo deeme soomuu dhabuuf sharxiilee yookaan ulaagaalee guutuu isa barbaachisutu jira jechu inni dursaa yookaan immoo inni kaduraa karaan yookaan immoo imalli inni deeme kun dheeraa ta'u ka agartee salaata keessatti gabaabsanii salaatuun hayyama isaaf ta'u ulamaa'iin kiiloomeetira 82 ol jedhan 82 ol kanaafuu yoo agartee imala akkanaa ka deemu ka karaa yoo deeme kana isa keessatti salaata gabaabsuun isa hayyamama ta'u ta'e taate soomallee yoo agartee keessatti faxare homaa rakkoo hin qabu jedhan ammas sharxiin agartee sooma kana soomuu dhabuuf isa hayyamamu maal ta'uu qaba sooma kana yookaan ammoo imala kana bakka deemuu hedu kana wayita gahe achi jiraachuuf ka deeme ta'uu hin qabu yoo biyya san jiraachuuf ka deemu ta'e eega biyya san gahe biyya san wayita jiraatu san soomuun isarraa eeggama jechuudha. inni sadaffaan sharxiin sadaffaan imalli inni deemu kun imala maasetaa ta'uu hin qabu imala maasetaa ta'uu hin qabu ulamaa'iin jumhuurri akka jedhanitti jedhan ulamaa'iin maalii fi faxara rabbiin kenna subhaanahu ta'aalaa nama imala deemeef wanni inni hayyameef agartee rakkoo imala kanaan isarratti argamu irraa isaa lash godhuuf isaa laaffisuufiif namni maasetaaf deemu ammoo wanni isarraa laaffisamu wayitu hin jiru jechuudha. maalii fi waan haqa kan godhanneef haqan godhatu waan kan maasetaafuu deemaa jira aslan kanaafuu isa agartee isaaf hin hayyamamuu jedhan maasetaa waan deemuuf mathalan fakkeef haa jennu yoo agartee hattummaaf deeme yoo agartee zinaa wahii ugur deeme achi dalaguuf ka deemu taate yookaan ammoo shirkiif yookaan ammoo fakkaataa kanniiniif yoo ka deemu ta'e hin hayyamamuufi jedhan kanaafuu sharxiileen kunniin guutamuu qaba namni tokko imala yoo ka deemu taate faxaruuf yookaan ammoo sooma san cabsuuf sharxiileen kunniin guutamuu qaba jedhan kana boodaan ammoo yoo agartee maal argame isaa karaa kana keessa jiru kammoo isaa imala gubbaa jiru kammoo imala deeme isaaf hayyamame agartee sooma kana cabsaa jira yookaan soomaan jiru fedhii isaatiin isaaf hayyamame wanni agartee hayyama kana ammoo irraa kaasu akka hayyamni kun irraa fudhatamu akka hayyamni kun irraa agartee dhoorgaa ta'u maal fa'atu yoo argame agartee hayyamni kun isarraa ka'a ka jedhu yoo kalaallu taate maal jedhan ulamaa'iin تسقط رخصة السفر بأمرين رخصان أمو هيمني سفرا اتفاق علمائيتين واللمان إسرى كفا هيمني ريفي إساكين نمسون يو واللمان كنين كيسا توقو أرغامي هيمني سون إسرى أورغاتا هيمني سون اتن غرغار سفامو هنسو ما يجو إني جل قبا ما إن yoo agartee imala deeme san irraa bakka ofii jiraatu sanitti ka deebi'u ta'e khalaas jiraataa bakka tokko ta'ee jira sooma san itti fufuu qaba jechuu sooma ramadaanaa kan bakka jiraatutti yoo ka deebi'u taate inni duraa kana inni lammaffaa
yoo agartee ammoo biyya deeme sanitti imala deeme san keessatti biyya deeme san keessatti achuma jiraachuuf yoo ka deeme biyya san jiraataa biyya sanii ta'e sooma san agartee itti fufuu qaba soomuu qaba jechuudha. yoo agartee jiraataa biyya sanii ka ta'e taate salaatallee guutee salaata soomallee ni sooma ramadaana ka sooma dirqamaa jechuudha. maaliif hukmiin isaa yookaan immoo ka isa hayyamni isaa kenname sun irraa ka'ee jira. akkana jedha ulamaa'iin al-mawsuu' al-fiqhiyyaa ka jedhu keessatti fuula 73 mujallada agartee 28 keessatti هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.